Masoobii irratti inisheetiiviin kun inisheetiivii muummee ministeera keenyaati. Isa kana Oromiyaatti marsaa calqabaa magaalota 5 irratti yaalii gooneera. Shaggar, Bishooftuu, Adaamaa, Shashamannee, Jimma. Marsaa lammataa magaalota 26 irratti hojjenneera. Baay'een isaanii xumuranii tajaajila calqabanii jiran kan akka Aggaaroo, Mojoo, Asallaa, Fiichee, Roobee, Maayaa, Mattuu, Naqamte, magaalonni Baatuu dabalatee magaalonni baay'een xumuranii tajaajila calqabanii jiru. Tajaajila kanaa yoo xiqqaate namoonni 500 ol ta'an tajaajila argatanii jiru. Tajaajila kenname kanaanillee itti quufiinsi kenna kan dura asiin dura tuttuqqii namaatiif akkaataa baratame saniin kennaa turre mana 54 kan ture itti quufiinsa kenna tajaajila kennaa jiddugala kana qofatte jiddugaloota masoobii bifa haaraan hojjetame kana qofarratti parsantii 97 hanga 98 ga'ee jira. Tajaajila kenname yoo xiqqaate tajaajilamaan 500 ol ta'u jiddugala kanatti walakkaa miiliyoonaa kan ta'u tajaajila argatee jira. Gama kanaan itti quufiinsi jiru asirra gahee jira jechuun ni danda'ama. Kanarra waa sadii hojjenneera. Tokko humna namaa qopheessineera. Lammaffaa rakkoo adda baafnee hujimaata diriirsinee istaandardii hojii kennee akkamitti akka hojjetamu sirreessineera. Sadaffaan immoo iddoo hojii kama asiin dura turellee haaromsuu fi haarawaa ijaaruun diizaayinii haarawaa gadi nu bu'een ijaarree jirra. Arfaffaan immoo teknoolojii keessattuu mosaajii garaagaraa divilooppii godhuun misoomsuun jiddugaloota kompiitaroota ciccimoo tajaajila kana kennuu danda'an sarvara dabalatee hojiilee hojjetameen yeroo ammaa kana giddugalli tajaajila kennaa kunniin uummata keenya karaa guutuu ta'een tajaajiluuf boqonnaa calqabaa irratti shaakallii geggeessineen bu'aan guddaan kan argamee fi itti quufiinsi jiru baay'ee gaarii ta'uu isaa